biyya kanatti faamilii akka obbolaatti waliin jiraadhu ijoollee jimmaatti dhugaa dubbachuuf hiriyoon walitti dhiyaadhuun. Irri caalaan marqi kuyyoo irra kaa'ame daqiiqaan ga'u irraa ba'uuf nu biraa masaa sadii irra kaa'an aadaa ta'uu maaliif isaanin beekan wallaahi isaanin beekan we hin nyaatin harkaa fuutee hin beekan jamar hin nyaadhuan haadha hootii malee kan yoo xiqqaate yeroo shan garagalchama laal garagalchama amma nufi bilchaatee garagalchamee yeroo shan garagalchamee hojjetame achi gubaa isaatti jechuun asii akka rabbiin guddaa marqaa kanan siise mataa gargar qabee dhadhaatti na siise nashiidaan jedhu way akka nashiidaatti wayii bahee rabar siigalee bakka asii gaditti naqamee abbaan manaa utuu inni bakka hirribaatiin kan fal'aanaan soma dura dhiiga kiyya jaalattanii faasaatti malee marqaadha marqichi amma aadaadha jedhee gaafachaa jira amma nuyi sa'a sadii otteen irra tursiisna lammaffaarratti dhadhaa kana urgeessinee itti buusnee aanan dammoo ciicooyin qophaayaa wanti itti dhugamu adda qophaa qobatti garuu ijoolleen amma fayyadamu ijoollee jimmaan namoota hedduu bakka takkatti hin argine bakka hedduutti hin argine namni sun aybii fa'a yookiin adammoo roob isa jedhamu kan itti naqameetiin kan nyaatamu aadaadha moo aadaadha argeera bar dhugaa dubbachuuf marqaa aadaa arsiyaan nyaata kan fedhe caalan jaalladha baay'ee natti tola hin nyaanne garuu akkasumatti na hawwisiisa rabbutuun hin nyaatin nan ajjeesin jedheen du'aa kadhataa jira. Wallaahi anamma kun qo'attu kun boruu marquuf xaara nyaattaa dhuftee wallaahi kootti lafa dhadhaa nuuf maadiri na ergiteen qaba. Dhugaa dubbachuu. Waan si garra warabbal kaaba mubaarak musammaa gaafadhu ishii dhiisi anan gaafatin. Mubaarak mubee maal jedhe beektaa? Osoo takkuma Dubaay deebi'ee marquma biiftuu san qofa nyaadhe jedhe warabbal kaaba. Habiibi keenya daakuuni duqeetii biyya kanaa hin marqe. Anamma fakkeenyaa akka kootti duqeetii biyya kanaa bitee guyyaa takka marqee hin beeku. Maaziriin garbuu xurgistee findiganii xurgisanii harkaan dalagamee dhadhaa daakuun marqaa addanaa dhufa biyya. Calm down maaleesh. Dhageeffadhu qaba. Amma inni nyaate marqasi biraa. Sitti mara dhageeffadhu. Dhadhaan biyyarraa akkasii dhadhaan manaa ka elmame akkasii baffamee naa dhufa lama jedhu. Sadaffaa wanti hundi qoriin biyyaa naa dhufeera, sabareen biyyaa naa dhufeera, qoraasumni biyyaa naa dhufeera. Waanuma hundaa kan biyyaa maaziriin koo naa ergiteedha kan ani itti fayyadamu waazawee. Akkuma mana haadha kan koo jiru akkuma yeroo durii kun isin mul'isuu danda'a meeshaa aadaa mana kootii dhabameeru hin jiru yeroo dhufteen arguu dandeessanna. Mubee dhufee jira. Mubee kabiraa eenyuun nama biraalee haqadhaa. Dhugaan ta'e marqisii hin mi'aawu. Qoy. Wallaahi mubee inni itti rabbal kaa'u. Ismatu dabaluu seeraan hin jiru. Dawwaleen gaafadha. Wallaahi gaafadhuuti boru asirra deebiiti dubbadhu. Boriin gaafadha kamiifuu. Boriin gaafadha amma jechuun wanta si shakke maal beektaa? Jamar nu ittiin qaanfannu wallaahi ittiin qaanfannu nyaata aadaa arsii keessaa ni wallaala jedhee ittiin qaanfannu. Qarree koo teenki maafan si shakke beektaa? Yeroo na waa'ee kushiinaa seenee nyaata hojjechuu dubbadhu faallaa walii taanee naan jette bara. Fakkeenyaaf hatama sa'aatii kana dalagattee nyaattee dhufaati. Maaf sin jedhe beektaa? Dhugaa dubbachuu dhageeka nyaata ani fakkeenya ruuzii kalee yoo dalagee jiraadhee ruuzii baay'een fayyadamu. Ruuzii kalee dalagee san yeroo takka qofarraa nyaadha. Sanuu baay'ee nyaadhu yoo salaaxaan jiraatee waan garaagaraa ittiin nyaatamu kunniin jiraate qofa xiqqishuma hin nyaadha. Biddeen bitadha, woxii bitadhee firiijii kaawwadha achi keessa ho'ifataatii nyaadha. Si galteemi? Ani kan kana jedheefan yeroo hunda hin seenu kushiinaa gorbachuuf mana irraa kireeffadhee kana yeroo hunda hin seenu kushiinaa. Sa'a takka hin seena xiqqishuu ho'ifadhaa qursii koo nyaadhaa kalaas. Bas. Achi booda iddoo hojiin oola yeroo baay'ee ala waan ooluuf mana noolu. Dhugaa dubbachuuf mana noolu. Ala oola sa'aatii ala oolu faamiliin koo baay'eetu jiru. Sa'aatii isaan gara misaa nyaachuuf deeman fa'a yookiin na yaama dhufanii na fuudhanii fa'a. Misaa wajjin nyaanne irraattis ta'u wajjin nyaanne geggeessanii mana geessanii biraa deemu. Amma maal fayyinaa hojjetta amma gaafa walitti dhufne kanatti himi.
waan ati barbaadde nyaata aadaa Arsii irraa waan ati barbaadde sii dalaga. Caccabsaa nu hin beektaa? Yeetu caccabsaa. Habibi finiina sii dalaga. Micirraa, marqa, marmaree. Ukkaamsaa nu hojjettaa? Daraquu. Caccabsaa inaan dhiqqanii caccabsiti. Ukkaamsaa hoo? Abba ukkaamsi kun koo waan ta'e ani wallaalee hin jiru sin jedhee bara nyaata aadaa Arsii sarchi godhi Google seeni. Ukkaamsaa beekaa. Micirraan cuukkoodha. Cuukkoo jedhama gara biraatitti. Laal. Seediti sarchi godhi Google keessa waan kana naa dalagii jedhe wanta barbaadde irraa akkasitti kennadha. Akka jireenya kan kee keessatti yeroo shaadaa qabattullee arsiidha shaadaa qabattu. Okay, mammaree hoo beektaa? Mammaree maali? Marmaree koo simpiliidha bar. Marmaree malas simpiliidha. Okay, caccabsaa bu'aa Wallaggatti nyaadhe guyyaa tokko wallaahi naqamteetti. Wallaahi billaahi akkan itti nyaadhe achii galuun na jibbisiise. Naqamteellee deemteetta? Abaabotti amma fayyadu nyaachiste. Miskiina bar maatii miskiina wayii qabdi. Sila biyya wal beektammoo. Eekaa. Mee wallaahi la'aziim jedhe. Wallaahi biyyatti wal beekna. Oromoo nyaatanii jiran. Tuba si aartaa? Maatii nama miskiina wayii. Obboleessa baay'ee miskiina tokko qabdi. Hiriyaa kooti. Ani uffaarsuufillee miti dhugaa dubbachuuf nyaata Oromoo kutaa kudha tokko keessaa baay'inaan nyaata Arsii kan gahu baay'inaan nyaata Arsii kan gahu jiru. Nyaata Wallaggaa keessaa mana tajaajila. Nyaata Wallaggaa keessaa nyaata akkasitti maal jedhama dhadhaa akkasirra buusanii qocamu maal jedhama. Nyaata akkas dhadhaa irra buusanii akkas dhadhaa irra buusan sun maal inni maqaa isaa? Guys, ijoollee Wallaggaa. Caccabsaadha ka? Laa, caccabsaan isaanii caccabsaan ukkoo wanti irraa dalagaa bara. Cuumboo ancootee isa sanidha kan jaalladhu. Wayyoo nyaata Wallaggaa keessaa isa jaalladha. Aboo Wallaggaa waamtati jibbisu tokko hin jiru wallaahi. Marga achi keessa jiru yoo nyaatte iyyuu dawaataa bar. Habibi nyaata Wallaggaa keessaa isa jaalladha. Garuu akka Oromoo kutaa kudha tokkootti nyaanni filatamaan baay'inaan illee yeroo baay'ee albuudhaan yookiin injiraami. Dhadhaa qofarraa gosoota nyaataa meeqatu hojjetama aadaa Arsii keessatti? Dhadhaa qofarraa. Thank you galatoom. Ayyee. Kanaaf aadaa miidhagdee biyyuma wal. Aadaa nyaata bakka hundaa baruu qabda jechuudha. Aadaa nyaata bakka hundaa. Ishi Jimmaan keessa aadaa nyaatota maal jedhamu fa'aa jira? Jimma keessa irra guddaa kan namni nyaatu fakkeenyaaf kana irra guddaa kan nyaadhu marqaa ganama jechuudha. Ganama marqaa aadaatii kan marqa jedhamu. Kan abbaan manaa nyaatuuf kan namni biraa nyaatu adda maaleesh. Marqa isa kurupheen inni utaalle tolchii fideedha masii galee. Anis ganama sana jechuun hojjetamee dhadhaan itti godhamuu qaba barbareedhaa wajjiniin barbaree wajjiniin daakame. Keessattuu barbaree gurraacha yoo ta'e yaa salaam hin jedhamu wallaahi billaahi. Barbaree gurraacha wajjiniin dhadhaa wajjin dhadhaa. Barbaree gurraacha kama kana fakkaatu moo? No, gurraacha barbaree bifa magariisaati. Barbaree akka haaraa bifa magariisa. Daadhaadha koo dinnichaa nyaatama bara. Dinnichee? Dinnichaa nyaatama daadhaadha bee dinnichaan affeelameetiin qaaraa bifa jechuudha. Daadhaa nyaatama bara. No. Yeroo baay'ee ijoollee waan nama gubu fayyadamte waan nama gubu nyaatamu kudhadhaa qofa wanti marqatti bu'u. Barbaree bifa magariisaa utuu hin diimatiin. Vaayitaaminii guutuu of keessaa qabu utuu hin diimatiin jechuudha. Baay'ee urgaallee dhugaa dubbachuuf namoota duriitu hojjetu. Kanaaf sanaa yaa salaam. Sila marqanatti mattabar. Ani marqanatti mattabar. Marqatitti akka aadaa Arsii akka aadaa Jimmaa gargara akka aadaa Arsii. Akkamitti mitmittaa nyaata marqa?
Mixmixaan maa inni boo mixmixaan isa kam? Qaariyaadha bar kan daakamu sun barbaree magariisni ati jettu sun bar qaaraa mixmixaadha bar isa daakanii. Isa qisbara yookaan dimbilaala biyya jedhamu kana waliin cafallaqame. Qisbara waliin cafallaqame nu bira maali nyaatama? Dinicha kana affeelte dinicha kana daattaa jedhame isa santu gubbaan neqamee nyaatama bar nu bira. Itti daakama. Gaara akkasii. Sirriitti barte. Sirriitti baradhu. Ijoollee waan beekne irraan barate warra ogummaa. Habibi ani yoo baradillee marqatti daattaa daakeessitti hin kennu. Dinnichaa si affeelee yoo daattaa sani waan guba ispaayisii fayyadamu. Barbaaddee laal maaliif itti waayettu. Mixmixa yoo barbaaddee qaaraa kana qisbaraan qimamii garaagaraa naci shunkurtii walitti akkasiin godhee daakee dinicha kana gogaa siif affeelee dinicha kana warri sodaa wallaa hayyee irratti si buusee siif kenna dinichaatu akkasiin nyaatama bira dinichaan beekama dinichi hin jiraame simbir dinicha akkasiin nyaatama marqi immoo dhadhaa gabaa bitamee miti kan marqabu dhadhaa manaa kahaatee akkan harka dhiqattee akkanatti ilaaltee jechuun kan shaaraa hin qabne shaaraa isa jedhamu beektaa shaaraa dhadhaa keessaa. Fakkeenyaaf bariifa yeroon bakka jechuun namni amma fakkeenyaaf abbaan manaa jiramti yeroo misiroo fa'aa jechuun. Bakka algaatti fa'i fal'aanaan nyaachifama haadha manaa nyaachisti leenca waan ta'eef haati manaa jabaan jechuudha. Nyaachisuun rakkoon qabu nu amma nu biratti ganama lafaa kaatee ilaala. Addaan dhiifa. Na dhageeffadhu dubartii durii sitti maam nu biratti marqa kanatti hin dalagamu. Ganama kaatee dhadhaan illee ide dhadhaa yoo jettu asiinsi uree asiinsi bahu jechuudha. Isa kanaan marqitee aannan abbaan warraa dhugu areeraan dhugu. Areera isa jedhamu beektaa maka gabaa bitataa dhugan san baaduu kan raafamee keessaa akkana bahu san hin dhugu abbaan warraa nu biratti. Nu biratti ho'aa akka akkanaa gadi baasanii sabaree addatti qaba abbaan manaa. Sabaree jedhamti la waan xiqqashuu sabaree bareedduu faaya mi'aa waan garaagaraatiin feeffamte qaban abbaa warraa jechuudha. Kaazaan sabaree tanatti siif ilmamee lafa kaama ho'aan. Kalas natti nimin kalas hin gaa'e. Dhageeffadhu asitti mara aadaa arsii akkaataa abbaa manaa haati manatti kunuunsitu sitti mara shuu kalas bari boruufuu. Kaazaan aannan kun horii abashaatiin illee kan wanti jedhamu qoraafamee jechuu qoraasumni kun inshaallah dhiisi qaba. Boraan kun naa rabsaa jirtamoo wayitu jira? Wallaahi dhuguma sitti maa jira? Akkaataa abbaa manatti kunuunsitu sitti mara dhageeffadhu abboo. Maqaa nyaataati? Maaliin? Kazbaraa moo kazzaabaa jettee? Kazbaraa. Qisbaraa jechuun afaan arabiitiin qisbaraa isa biyya keenyatti dimbilaala isa jennu waan urgaayaa baala urgaa tokko hin beektu biyyatti dimbilaala jedhama. Aadaa nyaataan si hayyee. Aannan kan akkasittiin elmitee hin keettaa fi marqatti gajjetta. Marqa kana ibiddi ittiin marqitu ibidda jettee biddeenaan tolfisuu miti ibidda barbadaa qabuun ta'uu qaba. Kan ittiin marqitu. Marqa kana xiikkitee marqitaa hagas abbaan manaa xiixee rafa salaatee ka'e. Xiikkitee marqitee dhugaa kana qorii achi as fuutee qorii keessa qulqulleessitee itti gadi baasteetti. Dhadhaa kana inshaallah as keetti kana dhadhatu caalaa beeki marqicha. Marqicha dhadhatu caala. Itti gadi dhimbiibdeetti. Qabatteetti. Haala keessa keetteetti. Ati daadhaa nyaachuu baratte bara dhagahii siin jee bara dhagee akka aadaa arsiisitti mara ati daadhaa nyaachuu baratte isa kana nyaatatta. Najalaa miidhamta bakka awwama qallaalee wayii Habibi nu bira wanti qallaadhi kabbaadhi jedhamu hin jiru aadaadha waan ta'eef nu bira aadaadha waan ta'eef ati jaalattee hin ta'in nyaattee dhiistee aadaadha kabaja abbaa warraaf kennamudha hin dalagamu. Dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadhu. Uummanni yeroo ati maqaa isaa maqaa 20 wayii waamtu asii hin beelaa jira koomentii jalatti. Hin suusaa jira. Hin dubbatiin. Gaafan si bira ga'e immoo nyaata hojjechuun beektu taate. Maqaan nama dheebifti maqaan nama beelessa laati wallaahi anuu amma beelee nyaata kana haasa'ee sitti haasaara malee keessi kiyya beelaa jira. Yoona bari isa akkana jettu yoona lakkoofsii hojjechuun beektu mucaan kun dhugaa dubbachuuf. Jammar waan hin beekne tartiibaan sitti himu ture. Anamma tartiiba qabsiisee sitti hime bara. Habibi haadha akkamitti nu guddiseera yoo jette ila
jagna ta'uun takkarraa fi injirana guddisee rashiin dhoofte akkasitti waan akka jagnaa ta'an nan beeka. Garuu shamarran bara 2021 as yoo guddatte intaluma jabduu taataa beeki haadha laalii intala fuudhii jedhe Oromoon. Okay. Naaf gala kun. Immiidhamte bara hunda kana hojjechuun himmiidha. Ani amma dhugaa dubbachuuf khayri inshallah. Inshallah ganama ol ka'ee shiroo fasatii baxabbaxee si kennama. Jirtu innati baxabbaxee jettu achumaan nagaye shiroon dhugaa dubbachuuf. Nubira shiroo dhiira aduma waan qallaalii yoo itti wanti qallaaliin shiroon jiru nubira dhiira shiroon kennan salphina yoo fedhee shiroo baaqelaanii fedha jedhee inni fedha ofiitiin sitti masisanuu waxii biraa dalaydee biratti dalaydaa malee shiroo dhiira kennuun salphina. Atama waan akkasii waan qallaalii feeta. No. Abba waan aadaan keenya aadaa dhiisan adawii namatti taati jedhan. Ati nyaattee dhiiftee dalageetu si kenna yoo ati diddee daattaa kiyya barbaada jette si bira gattaa gixxin godhee nyaadhee irra dhuge. Amma girigirri biraan godhu bor ganama yeroo kaate marqi suuraa isaa qofaan akka nama nyaateeti bas. Na eegi qorii itti marqu sanuu ila qorii fakkaatti abbaate haadha kiyya feessee natti ergeera qorii fakkaatti. Waliif galla akkasitti. Waliif galla. Nama biraan marqeessisiin yeroo marqitu viidiyoo naa dawwale yeroo hojjettu ni ilaala. Waliif galla akkasitti. Bishaan irra ba'ee akkas narkaa ta'ee dingata akkas ta'ee lammaffaallee fakkeenyaaf ijoollee jimmaa asii laggaa fi isin gaafa shamarran marqichi yoo marqamu jalqaba bishaan daffisnee bishaan danfetti daakuun kan bu'amu sana booda lammaffaa bishaan itti hin bu'u biratti sanumaan gossitee ishaa lalaxii kitee lukatan ta'etti dhaabdee marqita jarri yoo xiqqaate yeroo 4-5 bishaan itti daggaman sababni isaa maal? Walla baruuf gaafataa jira ko. Sababni isaa sitti waan nan beekan. Maaf bishaan itti dabalan. Sababa bishaan itti dabalamu sittani ma dhaggeeffa. Sababni bishaan itti dabalamu tokko yookaan yoo daakuun baay'atee bishaan jalqaba danfisu yoo xiqqoo ta'e yoo waliin geenye itti dabalama tokko. Inni lammataan immoo yeroo garagalfamee ka'e. Yeroo garagalfamee akka inni qoqu hin qoqa marqi sagalee wayi baasa. Yeroo garagalfamu sana yoo bishaan of jalaan qabaatiin hin gubata. Yeroo garagalfamee ka'e sana garagalfamee waa inaafu beeki. Ammas deebifamee wal makama garagalfamee nafa. Wal makamee akka daakuun keessaa dhumutti sirriitti hojjetama jechuudha. Bishaan kan inni itti dabalamu walumaa galatti yoo daakuun baay'atee bishaan xiqqaate akka inni sirriitti bilchaate wal ga'uuf. Bishaan itti dabalamu bishaan qorraa otoo hin taane bishaan ho'aa ta'uu qaba. Bishaan danfaa jechuudha. Biratti wala bishaan ho'aa wala bishaan qorraan hin jiru jalqaba bishaan madaaltee itti buufta. Marqa qorii tanaatiif bishaan hagamtu baay'attee madaaltee bishaan kana itti buusta. Achi booda daakuun baay'atee qannasee maaliin hin jiru. Yoo irratti yoo akkam goona. Maal jechuun irra gadhaabattee isuma kana haga kun asirratti. Haga kun bishaan itti buqqifattee bishaan itti naqxeetiin humnaan laaffistee itti baxabbattee irraa kaasuun hin jiru habiibi. Ila haga kun wallaahi haga kun si buqqa'u ila bishaanuma jedhe qabaasanidha. Akkasitti itti micciirrattee danfa gajjisiteetiin kan marqamee bilchaatu. Nu biratti bishaan itti dabaluun hin jiru. Yoo hir'ate hin danda'amu? Hin danda'u mustahiil bishaan itti hin dabalamu biratti. Tasuma bishaan nu bira itti hin dabalamu. Daakuun akkamitti keessaa dhumaree taayyu? Daakuun bishaan itti dabalamee fi kan dhumu harkaan keessa baafta kurumboo yookaan kan keessatti akkas ta'ee mammaramu jira daakuma kan. Daakuu kan haxumaaniin baasta. Haxumaa mammassaa amma jedhamu kan haxumaadhaan akkas gooteetiin riddee baasta. Haxumaan jechuudha. Wayi Dooktor biqiltuu yoo jiraatte nan fida. Wallaahi likkii wal galchuu qabne. Wal barsiisuu qabne. Wallaahi warabbal kaaba fidi. Meeqoo jirti? Bahuun ooltu hin jirtu. Ati callisteetis akka inni itti hojjetamu gaafadhaa warra dhufan. Waan dhiira waan ta'eef tarii gadi fageessee beekuu dhiisuu nan danda'a. Dhugaa rabbii an takka dhaga'een beeku asitti arge biyya kanatti arge jarri amma lafa kaa'aa bishaan itti buusanii waliin dhahaa irra deebisan. Lafa iyyuu hin kaa'amu nu bira fakkeenyaaf lafa hin kaa'amu nu bira dhugaa dubbachuuf
qarqarii ibiddaatti siisiteeti lukatti dhaabee ijoolleen jimmaa asii bishaanitti hin dabalamu jedhaa jiru wallaahi maal jechuudha kasi marqita abbaa bishaanuma jalqabaa sanii ila laastikii kana gadi gootee dhiista daakuu kana jechuudha bubbuma isaa gootee garaa isaa keessa kala sanatitti dabala jechuudha yeroo hunda yeroo hojjedhu yoo daakuna guyyaa tokko fayyadu miti bar waan argeerraa gaafis gaafataa jira ammoo ijoolleen arguu ijoolleen jimmaa ni marqi isaanii tokkoffaa waan addanatti ta'ee tokkoffaa lafa kaayaa bishaan itti dabalaa lafaa walii gaaqaa gubbatti deebisu ammallee lafa kaayaa itti dabalaa jarri sun jara miidiyaan sammuu bane dhiis jara sanan laalin wallaahi billahi lammaffaa biyyatuma akkanatti nyaatamaniiti waan amma ati jetti kanallee itti dabaluu fedhan dammoo aybii fedhan dammoo waan argan keessa buusanii nyaatu aadaadha moo haalataa jireenyaatti jaratu akkanatti hojjetaadhaan amma baruuf kasi gaafataa jiru nu biratti garuu akkas miti bishaan itti hin dabalamu. Hin beekuwan qo'i namaan fida hin beekuwan maaliif nyaachuu malee isa isaan bishaan itti dabalan dhugaa dubbachuuf woman tilmaameen dubbadde malee hin argine sorry. Wallaahi itti dabalan. Anfuu waan arginu. Garuu itti dabalan. Akka kootti yeroon al tokko yeroo ayyaanaaf ijoolleen na bira dhufu yeroon ofii koo suusa hojjetadhes ittiin dabala. Ibidda magaazii biyya Arabaa kanaa miti ibidda gaazii biyya Arabaa kanaa miti ibidda biyya kosii isa jedhamu jira. Kosii qo'i kaa barbaadaa jira barba. Kosii yookaan kobootuu isa jedhamutu jira beektaa dubaratti ka horiin wanti jedhu kanaan kan marqamu yookiin adamu waan barbaadaa ba'uun kan marqamu. Hogguu kana geebii deebis kaan nama galchina. Hogguu kana maal balleessi kaa. Aywa. Hogguu kana amma gaazii makana irratti akkam goona beektaa? Hin jirtu kaa ijoolleen shamarranii irra hin jirtu. Qo'isii tana galchina yoo wanti taate. Ibidda kana xiqqishuu hagachiisan gooteetiin akka marqisiisuun bilchaateetiin urgaa'u kan gootu. Amma jarri gaazii itti lokkosanii gaasiif disxii wal qixa leesh. Waye, salamu alaikum. Waalaikum salaam. Ati jimmittiidha saa? Eegaa. Gaaffii si gaafachuufi. Ishee. Yaa Rabbi qa. Marqii yeroo marqamu yeroo marqamee gara bishaanitti hin dabalamaa moo hin dabalamu? Hin dabalamu. Bishaanoo agaruu. Bishaan waatu dabalamaa? Bishaan utuu amma duqeetiin ittiin namni irraa hin qoodama miti. Isumayyii maal jedhama joo afaan keenya afaan Oromootiin. Gizee marqii qoqaa dhaqee yeroo marqii qoqaa dhaqee itti dabalamaa sukkuumamaa itti dabalamaa akka marqaan bareedu godha. Bishaan ho'aadha jechuun. Bishaan qabbanaatti namni naan hin bada. Okay. Doktor immoo bishaan ittiin dabalamu. Tanallee gaafadhu qoy kunillee jimmaadha. Qoy gaafadhu tanallee atin dubbatin hibbee. Ishee. Okay. Sadachitti. Wayo. Nanti. Wayye jirta akkam? Jira akkam isin naguma. Doktor. Doktor. Gaaffii wayi wal gaafataa irra. Jirta? Ishee. Jira akkamati. Alhamdulillah. Wallahi Maali doktor. Doktor shamarran arsiisin qorata. Shamarran argees nan fida. Okay. Kottu gaskiisen shamarran astii yoo barbaade dhiibbasii fide. Al tokko gaaffii gaafachuun ni danda'a? Isii maal jetteeti? No qoy sadachitti gaafatee akka qoy. Egaa amma sadachitti gaafanne kana. Sadachitti. Tidawwalan. Wayne niitoorkii qabeen malee. Itti bilbilan. WhatsApp lemto. Qoy arsittii finnaa qoy. Iya kutu WhatsApp. Ishee. Yoo keessa jirtun seena muka. Ishii gad darbadhaa.
Qoy as nama biraa barbaannaa qoy ammas. Khadija Arsii kana finnaa qoy. Raamee malkaa dhiiramu. Suuraa Tergeera Khadija Arsii kanatti wayii garuu Khadija jettiin beeku.